Loyaasisiidha yookaan immoo loyaa kan jedhamudha. Loyaa kun immoo maqaa kan biraa maaliidha kan isheen beekamtu? Afrikaan eyeworm jedhamteedha kan isheen beekamtu. Isheenis maqaa kan biraa maaliin beekamti? Loyaa jedhamuunidha. Kun immoo kan dabarsitu eenyu jedhamti? Female kan taate ishee dubartii kan taate deer fly kan jedhamtudha. Maqaatti ishee kanadha kan isheen qabachuu qabdan baay'ee. Deer fly yookaan immoo maqaa kan biraa maaliin beekamti? Chrysops jedhamuudhaanidha kan isheen beekamtu jechuudha. Isheen kun immoo titisni loyaasisii daddabarsitu kun titiisa halkan nama ciniintu otoo hin taane day biting fly jedhamte halkan otoo hin taane guyyaa nama ciniinuudhaanidha kan isheen beekamtu. Kanaaf life cycle ishee yoo ilaalle asumatti yoo ilaallu hin argamti yoo taate maaltu jira? Jalqaba dhukkubsattuu kan taate deer flytu jira yookaan immoo chrysops kan jedhamtu sanyiitu jira. Isheen dhuftee maal gooti jira? Nama hiddiiti jira. Sana booda nama keessatti gara maalitti gaddarama jedha sabkutaan adaaltiitti gaddaramaa jedha. Adaaltiin kun immoo maal gadhiisa? Hidda dhiigaatti jedha. Maayikiroofileeree hidda dhiigaatti gadhiisa. Maayikiroofileereen kun erga hidda dhiigaatti gadhiifamee booda bakka biraa deemuudhaan hypersensitivity yookaan immoo inflammatory reaction akka inni jiraatu godha. Sababiin isaa maaliif? Rakkoo wayii geessisti. Maayikiroofileereen kun immoo immune cell provoke gooti yookaan trigger gooti. Yeroo kana immune cell immoo dhufee ishee rukutuuf gaafa jedhu keemikaalota adda addaa inni gadhiisu qaama irratti immoo miidhaa geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf isheen kun egaa qaama bakka fagoo ta'e keessatti irra carraa argamuu hin dandeessi. Kanaaf sarkuleet gochaa hidda dhiigaa keessa irra deemuu dandeessi. Adaaltiin kana immoo eessa keessaan irra dhaqee bahuu danda'a? Akkuma isin piikcharii irraa sila ilaaltanii dargaggeessisa karaa ijaa dhufee argamuu danda'a gaafa slit laampiidhaan ilaalamu. Akkuma isin ilaalaa jirtan ija keessaa waan xiqqoo guddisee kan agarsiisu magnify godhee kan agarsiisu gaafa dhukkubsataan taa'ee ija isaa keessa ilaalamu dargaggeessi kun ija keessaatti argamuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf lammaffaarratti maaltu ta'a jechuudha? Maayikiroofileereen kun hidda dhiigaa keessa utuu sarkuleet godhaa jiru maal jedha siiti? Found in spinal fluid, urine, sputum, peripheral blood and the lung. So iddoon inni dhibee hin jiru jechuudha. Hidda dhiigaa keessatti baay'inaan gadi gadhiifamuu fi bakka faffagootirree jechuun hidda dhiigaatti erga gadhiifamee booda hidda dhiigaa keessa sarkuleet godha jechuudha. Yeroo kana egaa deer fly yookaan immoo chrysops kan jedhamtu titiisni guyyaa nama hidduudhaan beekamtu kun immoo dhuftee hidda dhiigaa namaa xuuxuuf gaafa jettu maayikiroofileeree kana fudhatti jechuudha. Maayikiroofileereen kun immoo ishee keessa erga seenee booda akkuma filaariyaasisii elli waan itti gaddaramaa, elli waan immoo gara kamitti gaddaramaa? Gara qophaa ta'ee nama fayyaa isa daggala keessa deemu. Maaliifi deer flyin eessa keessadha kan inni deemuudhaan beekamu? Titiisni kuni daggala keessadha kan inni jiraachuudhaan beekamu. Titiisni loyaa daddabarsu kun jechuudha. Haala kanaadhaan qaama namaa keessa sarkuleet godha jechuudha. As bukkeetti kan isin qabachuu qabdanii. Maayikiroofileereen kun inflammatory reaction qaama keessa kan jiraatu gochuu danda'a jechuudha. Adaaltiin isaa immoo sabkutaaneesii keessa irra deemuu danda'a. Naannoo konjektiivaatti dhufee argamuu danda'a jechuudha ija dhukkubsataa keessatti. Kun immoo bal'inaan eessattidha kan inni argamu? Afrikaa keessa baay'inaanidha kan inni argamu. Kanaaf maqaan isaarree maal jedhame? Afrikaan eyeworm jedhama. Raammoo ija Afrikaa jedhama. Angoolaa keessa jira, Kaameruun keessa jira. Iddoo dhibee hin qabu jechuudha. Biyyi keenyas kun akkasuma 8ffaarrattidha kan isheen argamtu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa keessatti baay'inaan hin argama loyaasisiin kun. Mallattoo dhukkubsataan agarsiisu keessaa inni tokko baay'een isaanii asimptomaatikidha. Asimptomaatikii jechuun mallattoo hin agarsiisanii jechuudha. As keessaati qormaataaf jettanii kan eeriyaas hin qabachuu qabdan kamidha? Calabar swelling tokko. Calabar swellingiin baay'ee komanii ta'e kan inni argamu eenyurrattidha? Nama loyaasisii qabu irrattidha jechuudha. Inni kan biraan ocular symptom mallattoo ija wajjin wal qabatu mallattoo agarsiisuu danda'u. Lymphadenopathy, eosinophiliya, dermatitis, fever. Warroonni kun dhibee isa kan irra jiru. Amma fakkeenyaaf filariasis yoo fudhattan eosinophilia hin jiraatu. Filariasis yoo fudhattan kan biraa lymphadenopathy hin jiraachuu danda'a. Even onchocerciasis irratti jiraachuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf mallattoon loyaasisiin ittiin beekamu maalidha? Calabar swelling. Calabar swelling jechuun akka kanaa jechuudha. Naannoo ija periorbital swelling iddoon jiru jechuudha. Hypersensitivity reaction yookaan immoo sababa inflammation iddoo sanatti mudateefi jechuudha. Manaajmentii nuti gochuufi qabnu the optimal treatment of onchocerciasis and loyasis co-infection. Maaliifidha beektu? Co-infection gaafa jennu amma fakkeenyaaf onchocerciasisii fi loyasisiin yoo wal faana nama tokko irratti mudatanii qoricha onchocerciasisiidhaan dhukkubsataa loyaasisii yaaluu hin dandeenya. Garuu baay'ee dhorkaadha. Maaliif yoo jettanii qorichi onchocerciasisiif
ajajamu yoo dhukkubsataan sun onkoosirkiyaasisii fi lo'aasisii wal faana qabaate ivermectiniidhaan yaalamaa jennu onkoosirkiyaasisiin. Ivermectinii yoo ajajjeef dhukkubsataan sun immoo dhoksaadhaan lo'aasisii yoo qabaate asimptomaatikiidha wanta jenneef. Qoricha onkoosirkiyaasisii kun lo'aasisii kana dhaqee dirraashuma ishee balleessa jechuudha. Hidda dhiigaa keessa qaama keessaa eradikeet ishee godha. Gaafa qaama keessaati ishee balleessu lo'aan kun immoo maayikiroofileerii yookaan adaalti wormiin kun hin du'a. Adaalti wormiin kun yeroo du'u immoo indootoksiinii hidda dhiigaatti gadhiisuu danda'u jechuudha. Du'aan isaanii kanaaf dafanii gaafa du'an raammoon kuni bakka jiranitti inflameeshiniin akka inni mudatu gochuu danda'u. Kana spinalii keessa jira jennee, laangii keessa jira jennee, naannoo ijaa keessa jira jennee. Kanaaf lo'aan kun dargaggeessi raammoo kanaa dafee yoo du'e yoo ajajan jaaminni itti dhufuu danda'a jechuudha sababa kanaaf. Kanaafi manaajimentiin keenya maal ta'uu qaba jechuudha dooksiisaayikiliiniidha jechuudha. Dooksiisaayikiliinii fi eenyuun ajajnaa fi albendaazoliitu wal faana ajajama. Ilaa dhukkubsataa onkoosirkiyaasisii fi lo'aasisii yoo wal faana dhufan onkoosirkiyaasisiidha yoo ta'e garuu qoricha nuti itti yaallu kan biraatu jira jechuudha. Rakkoon wal xaxaan yookaan immoo komplikeeshiniin sababa lo'aasisii dhufu keessaa tokko okular komplikeeshiniidha. Rakkoo ijaaf hin saaxilama akkuma isin ilaalaa jirtanii raammoon kun ija keessa jira. Utuu ivermectinii ajajjaniif yookaan raammoon kun tasuma achitti keessatti du'eeti iddoo kanatti inflameeshiniin akka inni mudatu godha jechuudha. Yeroo kana immoo reaakshiniin adda addaan geggeeffama. Inflammatorii pro-inflammatory cytokines warroonni jedhaman hin dhufu keemikaala adda addaa wantoota kana dhabamsiisuuf jedhanii gadhiisu yookaan immoo qabachuuf gaafa jedhan giraanulooma uumuu iddoo kanatti gaa rakkoo qaroo ijaadhaaf namni kun saaxilamuu danda'a jechuudha. Dabalatarree spinal fluid keessarree jira jennee maayikiroofileeriin kun ganaafi maayikiroofileeriin kun spinalii keessa jirti taanaan spinal fluid yookaan immoo cerebrospinal fluid keessa jirti ta'ee jennaan inflammatory reaction gadhiisuu dandeessi jechuudha. Akkuma kanarree lymphatic drainage system complication isaa agarsiisuu dandeessi. Kan biraan immoo allergic reaction irree kan inni jiraatu gochuu danda'a jechuudha. Secondary bacterial infectionis maybe jiraachuu danda'a. Kanaaf maalidha akka preventionitti kan nuti gochuu qabnu tokko bakka titisni kun itti baay'atu dhaquu dhiisu. Akkamitti dhaquu dhiisuudha? Eeriyaa itti yookaan immoo Chrysops flying kun itti baay'atu daggaladha jennee bakka daggala keessa gaafa deemamu repellent dibatanii deemuudha kan barbaachisu. Sababiin isaa titisni kun tasa dhufe hedduu danda'a gatiteef. Kan biraan environmental controlidha. Awareness ida raammoon akka kanaa jira gatiteef kun immoo kan darbu titii isaaniidha jennee awareness kennuufi qabna. Travel precaution of eeggannoo. A 25-year-old male patient was presented with complaint of African eyeworms. Dhukkubsataa umriin isaa waggaa 25 ta'e dhiirri maalidha kan inni himatu African eyeworm kan jedhamu baay'inaan Afrikaa keessatti gati argamuuf dhibeen kun African eyeworm jedhanii maqaatti moggaasan garuu maqaan isaanii kan biraa maalidha loiasis loa kan jedhuun kan darbu jechuudha. Physician asked the patient about travel history to assess the endemic of the disease jechuun doktariin dhukkubsataa kana yaalaa jiru maal jedhee seenaa dhibee bakka inni itti baay'atu deemtee taa'ee jedhee gaafateen. Based on this scenario which was the following vector is responsible itti gaafatamummaa guddaa kan qabu. Vectoriin eenyudha? Black fly onchocerciasis kan dabartu. Chrysops fly deebiinsaa kanadha. Burgia malai Burgia timori inni kun maalidha kan dabarsu lymphatic filariasisidha kan isaan fidan jechuudha. Kanaaf African eyeworm jedhamuudha kan beekamu jira kan fiddu jira Chrysops jedhamti. Chrysops yookaan immoo maqaan titiisa kana inni kan biraa maqaa kan biraa qabdi jedhee isinitti meera. Deer fly ila Chrysops qofa hin eegina. Deer fly jedhamti isin beekamti titisni kun jechuudha. Titiisota akkasii baay'ee qabachuu qabdu jechuudha. Kanaaf deebiinsi afuraffaan biidha jechuudha. 35-year-old male patient was presenting with complaint of African eyeworm. Namni umurii isaa waggaa 35 ta'e egaa maal kan inni himatu African eyeworm dha kan inni himatu. Physician ask travel history gaafateeni naannoo endemic dhibeen kun itti baay'atu deemtee ta'e jedhe.
Based on this scenario, what would be the best pharmacological management? Dhibeen sun egaa dhukkubsataan kun maalidha kan inni qabu? Loyaasisidha yookaan loyaadha jechuudha. Kanaaf qoricha maaliinidha kanatti yaaltu pharmacologically jechuudha. Diethyl carbamazine plus albendazole. No, kana ajajjetaanarraa immoo kana dirraasha isaa dafee fixa. Yeroo kana immoo dhukkubsataa irratti inflammation kan biraaf dhukkubsataa sana saaxilaa jetta gati ta'ee fi kana ajajnuuf. B ivermectin plus albendazole. Ivermectiniin nama onkoserkiasis qabuuf hin ajajama. Garuu onkoserkiasisii dabalata. Onkoserkiasisiin dabalata kan loyaasisii qabuuf hin ajajamu jechuudha. Dhukkubsataan kun immoo Afrikaan eyewormidha kan inni qabu gati ta'ee fi C doxycycline plus albendazole. Kanadha sirriin. D ivermectin plus albendazole lakki loyaasisidha gati ta'ee fi ivermectinii baay'ee of eeggannoo gochuu qabna. Kanaaf deebiinsaa C dha jechuudha. Gaaffii itti aanutti ceenu nu faana tura. A patient has diagnosed with both loyasis onchocerciasis. Filariasis plus onchocerciasis. Filariasis with loyasis. Loyasis with onchocerciasis. Okay, amma dhukkubsataan kana lamaanidha kan inni qabatee dhufe loyasis fi onchocerciasisdhaan dhufe argiteetta lamaan isaa qabaa jechuudha. According to the current Ethiopian guideline, the doctor needs to prescribe the appropriate medication. Doctorini qoricha baay'ee filatamaa ta'e ajajuu wayii barbaade. Garuu which of the following medications should the doctor avoid prescribing? Isa kamiin ajajuu dhiisuu qabaa doctorini amma qoricha gaafa ajaju? Dhukkubsataa kanaaf isa kamiin ajajuu dhiisuu qabaa? As keessaati deebii lamatu jira. Deebii lamaan sana yoo yaadattan barreessaa kana ittiin baasu 11ffaa ittiin baasu ofii keessan itti baasa. Deebii lama qabaa. Deebii kana waan ta'eef kun ajajamuu hin qabu jedhaati naa barreessaa.